mudana wana dadda afaan jiru ergi maqilleensi kee deeme booda nabuusaan am jedhee fasitti wajjin jira. Nabuusaan illee hin jiru hinuma dhukkubsatu garuu. Amma isa geenye kaapteen. Amma kunoo Direedawaa darbaa jirra. Direedawaan kunooti. Jibuutiin gara fuula dura keenyaa jirti. Gara Jibuutiitti adeemaa jirra jechuudha. Seennee waan jiru daawwannu. Tole, noor. Ayyee, Tole. Waaw. Kana fakkaata. Kuni simuleetarii Boeing 777 jedhama. Kunoo kana fakkaata. As keessattitu shaakalamaa kun jechuun 100% xiyyaarichuma bakka bu'a. Wanta xiyyaarichi qilleensa irratti hojjechuu danda'u, wanta baduu danda'u, wanta sirreessuu hin danda'amu xiyyaara kana irratti dursanii ilaaluun hin danda'amu. Asirratti shaakaluun asirratti barachuun hin danda'ama jechuudha. Xiyyaaricha guutummaa guututti bakka bu'a. Booddees gaafa keessa gallee ilaallu gaafa balaliinu sin agarra. Akkuma nama qilleensa irra jirutti jechuudha dubbiin kun. Kanaaf har'an balaliina kan? Akkasitiin kana kenneen balaliinu ofirraa baafna. Kanallee akkasuma sana booddee wanta qophaa'uu malan dursine qopheessineetu motora keenya kaafannee qilleensa irra baana jechuudha. Ayyee qophaa'aatiin balaliina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya daandii xiyyaaraa Itoophiyaa keessatti kan argamnu bakki amma itti argamnu kun Subuleetara jedhama. Egaa kaapiteen Daagima ammoo muuxannoo jiruuf jireenya isaa isiniif qooda. Qilleensa irrattis balaliinee wanta jirus isin daawwachiisna bakka jirtanitti nu daawwachaa nu faana turan affeerraa keenya. Seera qaba haalli itti hojjetamu as keessatti. Abbaan balali'uu hin ajaja. Ini kan pilot flight, pilot monitoring kan jedhu jira. Kanaaf ani amma taxi light on si jira. Ishee kana on godhi. Okay. This side is clear. Osoon balaliin dura wantoonni ta'uu qaban maali? Balballi keenya cufaadha. Xiyyaara kana maintenance yookaan immoo suphiinsa isaa sirriitti ilaalleetu mallatteessinee xiyyaarri kun balali'uu hin danda'a jedhee mallatteessee fudhadha jechuudha. Sana booddee rakkina xiyyaara kana irratti dhufu akka itti gaafatamummaan fudhadha jechuudha. Sana booddee maamila keenya karaa deemtoota akkasuma ol galchina. Karaa isaanii wajjin adeemsa jalqabu jechuudha. Balbala keenya cufanna. Sana booddee motora kaafna. Motora kaafanneetu sana booddee lafatti xiyyaarri itti qilleensa irra ka'u runway jenna yookaan lafatti xiyyaarri irra fiigee lafa irra ka'u achi geessina jechuudha. Xiyyaara kana lafarra oofneetu achi geessina jechuudha. Ati qophooftuudha? Qophooftuudha? Mee siit beeltii kee godhadhu kan. Kun kan barbaachisu eeggannoodhaaf. Eeggannoodhaaf barbaachisa. Xiyyaarolee biyyoota adda addaas argaa jirra as keessatti. Kan Turkii jira, kan Egypt jira. Xiyyaarota adda addaa akkuma dhuguma dhufanii as qubatanitti godheetu agarsiisa. Inni kun itti jiru. Nama motora keenya kaasnee bitneerra. Kanaaf gara lafatti kaanu ta'aniirra jechuudha. Amma garamnu nu daawwachiisuudhaaf. Amma har'a Jibuutii adeemnu. Jibuutii. Ollaadhuma keenya Jibuutii. Ammam nu tursiisa? Baay'ee nu tursiisu. Daqiiqaa muraasa nutti fudhata. This side is clear. Amma deemuu jalqabne jechuudha. Xiyyaarri kun xiyyaara baay'ee guddaadha. Meetira 73 asii achi. Bal'inni isaa immoo baay'een isaa immoo meetira 64 qabatee fi lafitti sochoofnu baay'ee eeggannoodhaan. Bal'aa ta'uu qaba jechuudha. Amma daandiitti deebi'aa jirra naanna'aatu jira. Daandii isa amma agartan kana isa kana qabanneetu deemu nurra jira jechuudha. Kallattiidhaan fuuldura keenya kan jiru. Eeyyee. Amma gaarota dhimma agartu suni gaara Wacacaa fi gaara Furii. Amma naanna'aa jira. Amma gara kanatti naannofneetu asirra fiigneetu qilleensa irra kaane jechuudha. Amma ka'uudhaaf jennu jechuudha. Qophooftee ta'a. Qophaa'eera. Deemna.
daawwattoonni keenyas egaa nu waliin imala Jibuutii ilaallee bina bakka jirtanitti kaapiteen Daagim qophiidha waliin imallu. Amma xiqqoo miira akka konkolaataatiin akka deemnaa jirru sosochii qaba xiqqoo. Humni itti godhameera saba ta'ee fi deemaa jira jechuudha. Sarara qabanneetu meetiin sama oolchu. Sarara kana fuudhuu gadhiisanii asirra fuudhee kaa'an jechuudha. Sarara bitaattis gargaartis jechuudha. Hin danda'amu. Hin danda'amu. An kan ajaa'ibu amma lafoorra ol ba'atti jirra. Qilleensa irrattis daandii isiniif kennameetu jira moo akkuma barbaadan deemtu? Sallee isinitti agarsiisa. V1. Amma qilleensa irra kaane jechuudha. Positive rate gira uumaa isa ol kaasa. Kana? Sirriitti qabiyyas positive ol kaasa. Eegaa. Incima. Kaasi. Amma kana. Wanti hundumtuu shaakala barbaada. Amma akkaan amma ta'anaaf ati haasofne kana haasa'uun illee nurraa sirrii miti jechuudha. Sagalee keenya gadi qabu qabna? Lakki wanti haasa'amuu malu wanta muraasa wanta kana ilaallatu kana tokkorra naa godhu. Tokkorra? Amma godheera. Wal baraa jirra. Amma immoo kana aappu mala jedhutti naaficha. Kana. Kana lafa aappi jedhutti. Kana. Amma sassaabaa jirra jechuudha. Sida gommaa isaa sassaabne amma immoo wantoota baay'ee isaarra jiran wanta qabuudhaaf gargaaran sassaabne jechuudha. Amma kunoo gara laga xaafuu jechuudha garri kunii. Naannoo xaafuu keenyaa? Xiyyaara inni jedhamu humnooti gaarri bishooftuun kana dudduuba jirti jechuudha. Amma Jibuutiin kunoo kanarraa acha deemne jechuudha. Kunoo karaansaa sila already sirreeffadheera isarra deemne. Kanaafiyyuu daandii keessan jalqaba irratti kan isin sirreeffatan. Eeyyee. Daandii sanarraa maquu hin danda'amu akka barbaadan achi godhanis dhuguu hin Hin danda'amu. danda'a. Dhagaa amma maal goonee akkuma agartanii amma auto pilot baadanii jira. Amma ani harka koo miila koo sirraa kuchuu nan danda'a. Yeroo hundumaa namatu balali'a miti. Amma silaanatu baasirti amma ta'e balali'een immoo xiyyaaricha akka inni ittiin ofiin balali'uun itti kenneeti. Saffisa meeqaan akka inni balali'u asirratti itti agarsiisa. Asirraan immoo garama akka inni deemu qabu. Amma gara kan akka inni deemu barbaade kun akkas hin godha jechuudha. Kallattii agarsiisuu qabu. Eeyyee kallattii agarsiista jechuudha. Yoo inni akka inni ol ba'u barbaade kunoo asirraani akka inni ol ba'u godha jechuudha. Amma inni ol ba'u gadi bu'u. Mee amma fakkeenyaaf situ balali'a amma akka situ akkati balali'u godha qophooftan jechuudha. Situ balali'a. Harka kee qabadhu achitti. Kanatti ol ba'uus nan danda'a. Wanti koosee hin qabu. Amma gadi bu'uun immoo ol ba'an. Amma gadi bu'aa jirta. Egaa kun maal agarsiisa? I have control. Anatu balali'a amma immoo shaakala barbaada. Shaakala barbaada. Eeyyee. Amma baay'ee na dhiiftanii ol baatanii kan jedhu Anatu gar malee ol baasii laata? isa xiyyaarichi hin himata. Akkas sirrii balali'aan jirtan kan jedhu jechuudha. Amma karaa keenyatti achi deebina. Karaa keenyatti deebina. Waan kufaa jiru fakkaata. Waan kufaa jiru fakkaata. Qilleensa irratti marfataa jira jechuudha. Qilleensuma irrattitu marfataa jirra gara bitaatti naanna'aa jirra jechuudha. Yeroo tokko immoo akkuma nama konkolaataadhaan deemu yeroo itti namarraa raafamus qaba. Xiyyaarri maaliidha sun maalirraa ka'e? Gaafa haalli qilleensa haala qilleensaa kana keessa gaafa ta'uu diduu xiyyaarri akkuma nama raasu nama sirraasa qilleensi miti xiyyaara kana illee raasuun barbaada xiyyaaruma amma kana ga'u raasaa isa sanyii akkasii fayyadamu. Osoo dubbannu sa'aan gambaleliste tamu hanga ammatti. Ani sa'aa gara 9,000. 9,000. Sa'aatii 9,000. Nama ajaa'iba baay'ee. Sa'aatii 9,000 iyyuu caaleera.
isaa olii. Waggaa meeqa keessatti? Ani amma waggaa 10 ta'uuf jira. Bilaan 9 darbeera. Amma isa geenye kaapteen? Amma kunoo Direedawaa darbaa jirra. Direedawaan kunooti. Jibuutiin gara fuula dura keenyaa jirti. Gara Jibuutiitti adeemaa jirra jechuudha. Osoo dubbannu paayileetii ta'uudhaaf ulaagaan barbaachisu maalidha? sadarkaan barumsaa ni barbaachisa. Nageenyi qaama keessaa fayyaa guutuu qabaachuu ni barbaachisa. Gosa barnootaa irratti xiyyeeffatu qabamoo kallattii kamiraayyuu dhufuu ni danda'ama? Barumsa adda addaa irraa dhufaniitu xiyyaara balaliisuu kana baratu hin danda'ama. Garuu immoo yommuu waan saayinsii kana baratanii dhufan immoo nama deeggara. Irra caalaa? Hin dadhabamaaf kun ta'e irra caala nama gargaara. Waggaa meeqa keessatti of dandeessee kan xiyyaara balaliisiste? Xiyyaara isheetiin of balaliisuun hin danda'amu. Isa ji'oota muraasa gidduutti of dandeessee balaliisuu dandeessa. Isa kana garuu shaakalatti qabdutu murteessa. Waggaa isaa tokko ta'e shaakalatti qabdutu murteessa jechuudha. 100, 50, 40, 30, 10. Sarara seenne. Hubachiisuu irra jira. Akkasitti illee xiyyaara kana dhaabaa jirra jechuudha. Amma xiyyaaronni keenya Jibuutis qubataniiru, achis jiru. Baga nagaa dhuftan. Imala gaarii. Jibuutiin immoo kana fakkaata. Jibuutiin kana fakkaatti. Daandii xiyyaara Jibuutiitti argamnee jirra. Baay'ee nama ajaa'iba. Simuleetariin akkuma bakka riil akkuma Kun xiyyaaruma lafa isa sirrii isa fakkaateetu akkasitti hojjetama. Kana fakkaata jechuudha. Malli keenya asirratti ofirra naannofneetu deemina jechuudha. Achi sana illee kaa'ame jechuudha. Kana fakkaata. imala gaarii ture. Baga nagaan nu fidanii Kaapteen Daagim yeroo gaarii waliin haasaa dhufnee Jibuutii geenye. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya simuleetarii keessatti riil xiyyaara akka dhugaatti bakka bu'eeti kuni waan hundumaa isaa kan agarsiisu. Yeroo hafe kanatti immoo Kaapteen gaaffiif deebii hafe waliin dubbanna. Bakka jirtanitti yeroo gaarii jedhin kan daawwattoota keenya. Itti fufna dhufaana tura. Kaapteen Daagim carraa kamitiin gara kanatti makamuu dandeessa? Karaan isaa baay'ee dheeraadha. Akkuma eenyuyyuu barumsuma idilee keessan darbe yeroon Maqalee Yuunivarsiitii Elektirikaal Injiinaringii irraa eebbifamee as dhufu hiriyyaan kun natti hime. Durillee fedhii isaan qaban ture. Gara mooraa kana garamiin akka seenanii yookaan dorgommiinis lafa inni itti bu'u hin beekun ture. Hiriyyaan kun natti himee jennaan dorgome. Sana booddee gara kanatti dhufuu danda'e jechuudha. Daa'imummaatti namoonni yeroo baay'ee maal ta'uu fedha gaafa daa'imman jedhanii paayileetii dooktarii akkana jedhama. Kaapteen Daagim maal jechaa guddate laata? Anis akkasuma paayileetii ta'uun barbaade jedheen ture. Hiriyyaan koo kunillee isa kana waan dhaga'ee jiruufiitu gaafa beeksisa isa argu ofii hin galmoofne ati garuu akka ati barbaaddu nan beekaa beeksisi akkasii jira naan jedheetu bilbilee natti hime. Innis na booddee galmaa'ee amma wajjin hojjenna garuu. Innis paayileetii ta'ee jira jechuudha. Innis Yuunivarsiitii akkuma baateen kallattiidhaan mudannoowwan adda addaa afaan jiru ergima qilleensi kee deeme booda na buusaan hin jedhee itti himachu hin jiru. Na buusaan illee hin jiru. Inuma dhukkubsatu garuu. Inni dhukkubsatu ittiin tolu. Xiyyaara isa gurguddaa kana irrallee ergan dhufee namoonni xiyyaara kanaan deeman shaakaluma gaarii qabu. Xiyyaara warra biyya keessa adeeman fa'aa kana yoo ilaalle baay'ee kan rakkatanii numa jiraatu. Garuu akka itti bu'anis hin jiru beeku.
Kanaafi dhukkuba isaanii sobsanii wanta adda addaa sobsanii ma jiraatu deemu. Taateewwan addaa afaan jiranii namni fayyaama manaa baay'ee sadarkatti dhukkubsateefaa taateen akkasiis mudateefaa dhiphatteen beektu? Inni kun taatee yeroo baay'ee nama mudatudha. Yeroo baay'ee nama mudata. Namoonni tokkoffaan yaalamuudhaaf namoonni deeman dhukkubuma mataa isaaniiyyuu kan already qabanii deebi'ee immoo erguma qilleensarra ga'anii immoo kan isaan dhukkubu jiru. Yookaan qoricha isaanii manatti irraanfatanii kan dhufan yookaan shaanxaa isaanii keessa godhanii kan kaargootti fe'anii hin dhukkubsatu. Maal gootu wantoonni akkana gaafa isin mudatan tarii bakka yaaddan osoo hin gahinfaa balalii keessan addaan kuttanii nama sana yaalchistu immoo maal gootu? Egaa isaa fi seerri taa'ee jira. Seerri taa'ee jira. Namni sun jalqabuma si'a seenuu nageenya isaa irratti wanti jiru yoo jiraate lafinnitti galmeessuun irra jiru. Wanti inni godhamu jira qoricha of duukaa fuudhee deemu yoo jiraate qoricha isaallee qabachuunsaa isa kana inuma yaadachiifama. Wanti hundumtuu kun ta'e immoo namni hin dhukkubsata saba ta'ee fi al tokko tokko dooktaroonni hin jiraatu filaayitirra. Akkuma tasaa yeroo baay'ee inuma jiraatu. Namoonni barumsa ogummaa akkasii qaban jiraatu isaanillee akka isaan gargaaran goona. Yoo isa darbee dhufe immoo lubbuu namaatti saba ta'eef lubbuu namaa baraaruuf jennee lafa deemnullee yerootti hanqatame iddoo kan biraa qubatamu hin jiraata. Inni akkasii kanaan duras mudateera. Amma lubbuun namaa iddoo gaashaatu laatamaaf jechuudha. Dursa lubbuu namaatiif bakka kan kennu jechuudha dhaabbanni keessan. Garuu wanti baay'ee sirreeffamee gorfamu namni tokko tun balali'in dura nagummaa isa sirriitti of ituu lafa dhannu sana iyyuu hin qaqqabin namni nurkatti du'uu danda'a. Yooma karaa irratti illee gorree hin qubanna jennellee amma Atlaantikii faa yeroo ce'anii bishaan dheeraa yeroo ce'anii lafitti qubatan fagoo ta'uu danda'a. Kanaaf nageenya ofii ilaalanii akka deemuu wanti gaariin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko osoo manaan bahini maal taasisuu qaba jechuudha. Imala osoo hin eegaliin maal taasisuu qaba? Imalatu imaliin dura shakkii fayyaa ofirratti qabu taanaan isa qulqulleeffachuun baay'ee gaariidha. Qorichallee of duukaa fuudhanii deemuu qaban yoo jiraate isa yaadachuun baay'ee gaariidha. Yoommoo xiyyaara bira ga'anis wanti adda addaa isaanitti dhaga'ame dafanii namoota isaan gargaaruu danda'anitti himachuun gaariidha. Yeroo hamma fudhatanii hamma dhossanii lubbuu isaanii irraa wanta hin barbaachifne ga'a jechuudha.